Sabni tokko aadaa isaa karaa garaagaraatiin ibsachuu danda'a. Sabni Oromoos aadaa hedduu kan qabu yoo ta'u, aadaa isaa karaa garaagaraatiin ibsata. Isaanis sirbaan, uffannaadhaan, fuudhaa fi heerumaan, nyaataa fi kan kana fakkaataniin aadaa isaa ibsata. Eenyummaa isaas beeksifata. Kanneen keessaa aadaa nyaataa fudhannee yoo ilaalle, Oromoon nyaataawwan aadaa godinaalee adda addaatti beekaman baay'ee qaba. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota VTV. Qophii dhandhama aadaa keenya har'aatiin nyaataalee aadaa Oromoo irratti xiyyeeffannee nyaata naannoo Oromiyaa lixaatti beekamu waa'ee nyaata hancootee maal akka ta'ee fi faayidaa akkamii akka qabu waliin ilaalla. Nu waliin tura. Nyaanni aadaa Oromoo yeroo hunda kan nyaatamuu fi kan waqtii addaa nyaatamu ni jira. Nyaata yeroo hunda nyaatamu kan jedhaman nyaata uummanni Oromoo gannas ta'ee bona, birraas ta'ee arfaasa nyaatuu fi yeroo baay'ee mana keessatti kan qophaa'udha. Fakkeenyaaf kanneen akka buddeena baaduudhaan yookaan ittoodhaan nyaachuu, akaawwii buddeena yookaan mixinoo, aannan yookaan itittuu nyaachuun yeroo mara nyaata Oromoo keessatti beekamanidha. Nyaanni akka aadaatti nyaatamu nyaata yeroo baay'ee hin qophoofnee fi kan akka aadaatti yeroo muraasa qofa qophaa'udha. Kana jechuun yommuu sagantaawwan gurguddaa, ayyaana waggaa akkasumas wayita keessummaan kabajaa simatan kan qophaa'udha. Akka fakkeenyaatti hancooteen naannoo Oromiyaa lixaatti nyaata ayyaana irratti nyaatamuu fi nama dhukkubsateef qorichooma guddaa kan qabudha. Nyaanni akka cuukkoo, qorii, gorsuddoomaa fi kan kana fakkaatan ammoo yeroo fira dubbisuuf deeman kan fira yookaan nama jaallataniif fuudhanii dhaqanidha. Gosoota nyaataa Oromoo hunda keessatti wanti dagatamuu hin qabne tokko nyaanni aadaa Oromoo godinaalee adda addaa keessatti qophaa'u maqaa garagaraa fi haala qophii adda addaa kan qabu ta'us harki caalaansaa kan qophaa'u dhadhaarraa ta'uu isaati. Kun immoo Oromoon loon hedduu waan qabuuf dhadhaadhaan nyaata isaa mi'eessee nyaata. Hancooteen baay'inaan kan oomishamu godinaalee Wallaggaa keessattidha. Gosti biqiltuu kanaa kan facaafamu naannoo lafa ol ka'iinsa meetira 1,300 hanga 2,800 qabuttidha. Hancooteen Oromoota Wallaggaa biratti iddoo guddaa qaba. Keessattuu guyyaa ayyaanaa hancooteen akka nyaata kabajaatti kan dhiyaatudha. Mee jalqaba irratti akkaataa nyaanni aadaa kun itti qophaa'u ilaalla. Hancooteen akka dinnichaa lafa keessaa qotamee kan ba'u yoo ta'u, erga sirriitti dhiqamee booda ni affeelama. Erga bilchaatee booddee mummuramee mi'eessituu qocqocaa waliin nyaatama. Kunis mi'aayina isaa daran akka dabalu isa taasisa. Yookiin dafaaqamee dhadhaa fi mi'eessituudhaan makamee nyaatama. Kunis wayita birraan galu kan ga'u ta'uu isaatiin ayyaana masqalaa irratti fi sagantaalee adda addaa irratti ni dhiyaata. Hancooteen niwutirantii adda addaa of keessaa qaba. Kanneen keessaa pirootiinii, kaarboonhaayidireetii fa'aa isaan ijoodha. Kunis jabina qaama keenyaa fi dhibeewwan adda addaatiif furmaata guddaa akka kennu isa taasisa. Dhibeewwan kanneen akka dhibee dugdaa namoota cabaniif, namoota dhibeewwan qaama keessaa qabaniif, akkasumas dubartoota da'aniif furmaata guddaa kenna. Maarree hancooteen nyaata aadaarra darbee akka qorichaatti kan tajaajila kennudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota VTV, qophii dhandhama aadaa keenyaatiin nyaata aadaa Oromoo hancootee irratti xiyyeeffannee isiniif dhiyeessine kan hanga daawwattan kana fakkaata ture. Qophicha kan isiniif dhiyeesse ani Caalchisaa Gammadaa ture. Torban qophii dhandhama aadaa biroon hanga walitti deebinutti nagaatti. Horaa bulaa.